Seettemberii 22 Baatii 9 2024 oolmaa sharafa gabaa gurraacha yookiin hawaalaa kan jedhan Arabiffaan akkasumallee bilaak maarketii kan jennu jechuudha. Guyyaa har'aa sharafni meeqaan akka oolee waliin ni ilaalla. Egaa biyyoota ani isiniif qabadhee dhufe kan immoo Omaan Riyaal, Joordaan Diinaar, Bahrein Diinaar, Turkii Riilee, Saawud Arabiyaa Riyaal, Dubaay Diraam, Kuwait Diinaar, Paawundi Sterlingii, Chaayinaa Hewaan, Awustiraaliyaa Doolaar, Kanaadaa Doolaar, Swiss Firankii, Yuuroo, Ameerikaa Doolaarii akkasumallee Kaatar Riyaalii jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan gola mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatanii na hordofaa na jajjabeessaa jirtan lafaaf bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jechuun barbaada. Egaa kanatti aansuun namoonni gara chaanaala kiyya kanaaf haaraa taatanii har'a reefu chaanaala kiyyatti dabalamtan subscribe gochuun gara chaanaala kiyyatti dabalama. Warri fedha qabdan immoo like, share, subscribe naa godhaa. Warri na jajjabeessaa turtan galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jedha. Egaa kanatti aansuun hordoftoota kiyyaa namoonni kaleessa yeroo sharafni garmalee gadi bu'e isiniin jedhe baay'ee abdii kuttan jirtu. Otoon erga dheera ta'ee kan jettantu jirtu. Gaafa maallaqni garmalee gadi bu'u maal jetseetanii gaafa gabaan garmalee rakasua jechuudha. Gaafa gabaan garmalee rakasu gadi buusu. Gaafa gabaa gurguratan immoo akkuma midhaan amma yoo midhaan bittee yoo sirraa ka'e yoo har'a gabaa ho'aa ta'e wadaddi goota waddachitee gurgurta jechuudha. Gaafa immoo midhaan sirraa gurguramuu didu immoo maal gootaree rakasaa gurgurtee galta jechuudha. Akkasuma isaanis jechuudha. Maaliif tireedii yookiin immoo daldala waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu gaafa gadi bu'u abdiin kutiinaa teessanii eeggachuu qabdu jechuudha. Kanaaf Ameerikaa Doolaarri tokko guyyaa har'aa jechuudha. Seettemberii 22 Baatii 9 2024 guyyaa har'aa 129.94 oolee jira jechuudha. Kaleessa 27 ta'ee ture garuu galgaluma kanatti 2 dabalee bulee jechuudha. Kanaaf abdii akkan kunne isiniin jedha. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaa 145.77 oolee jira. Inni itti aanu Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa 152.73 oolee jira. Akkasumallee Kanaadaa Doolaariidha. Kanaadaa Doolaarri tokko guyyaa har'aa 95.79 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa Doolaariidha. Awustiraaliyaa Doolaarri tokko guyyaa har'aa 88.36 oolee jira. Kanumallee Chaayinaa Heewaanidha. Chaayinaa Heewaan tokko guyyaa har'aa 18.42 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterlingiin tokko guyyaa har'aa 173.23 oolee jira. Inni itti aanu Kuwait Diinaaridha. Kuwait Diinaarri tokko guyyaa har'aa 426.36 oolee jira. Akkasumallee Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko guyyaa har'aa 35.36 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko guyyaa har'aa akka Itiyoo bilaak maarketiin jedhutti 34.65 oolee jira. Garuu warri Saawud Arabiyaa jirtan warri har'a reefu gara maatii kootti dhuftan haala sharafni isaanii yoo isinidhaa galuu dide yeroo daldala gaafattan maallaqa abbaa kamii qabda siin jedhu abbaa 100 abbaa 10 abbaa 50 qabda iskeelii maallaqa keetiin si gaafatu jechuudha. Akkota warra biyya kaanii birrii tokko yoo ergite birriin tokko haga kanaa ta'a siiniin jedhanii jechuudha. Oo birrii baay'ee qabaatte waddachinee si ergina qaaliidhaan yoo birrii xiqqaa qabaatte rakasan si ergina siin jedhu jechuudha. Kanaafiyyuu warri Saawud Arabiyaa jirtan warri maallaqa guddaa qabdan guyyaa har'aa 31.10 oolee jira. 31.10 rakasee jira. 31.10 yeroon siin jedhu immoo tokko isheetu 31.10 osoo hin taane fakkeenyaaf maallaqni kee
5,000 hanga 6,000 olii yoo qabaatte fakkeenya mee 6,000 qabda yoo jennu 6,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31.10 jettee kaalkuleeta jala galtee daldalaan tokkollee si shawwaduu akka hin dandeenyetti sharafachuu ni dandeessa. Akkasumallee namoonni maallaqni keessan 3,000 hanga 500 ta'e gadi xiqqoo ta'e jechuudha. Warri maallaqni keessan xiqqoo ta'e guyyaa har'aa 31.50 oolee jira. Yeroon siniin jedhu akkamitti baay'isattu sinis fakkeenya mee 500 yoo qabaatte 500 baay'isu 1,000 hiruu 31.50 jettee hirtee kaalkuleeta jalatti argachuu ni dandeessa. Namni tokko isin daguu hin danda'u. Maallaqa kee bartee hagam akka ta'e barteetu daldalaa waliin dubbachuu ni dandeessaa jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko guyyaa har'aa 337.66 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan Diinaaridha. Joordaan Diinaarri tokko guyyaa har'aa 183.56 oolee jira. Inni itti aanu Bahrein Diinaaridha. Bahrein Diinaarri tokko guyyaa har'aa 344.60 oolee jira. Akkasumallee inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko guyyaa har'aa 3.60 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaalidha. Kaatar Riyaalli tokko guyyaa har'aa 35.60 oolee jira. Egaa hordoftoota jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa guyyaa har'aa anan isiniif qabadhee dhufe biyyootuma kana qofadha jechuudha. Baay'ee barreessuun natti hin tolle guyyaa har'aa jechuudha. Meeqa irraa na waamanii kanaaf biyyoonni baay'een hafanillee hin jiru. Biyyoota sanammoo jechuudha guyyaa itti aanutti isinii barreessa malee baay'ee bakka akkaataan itti dubbadhu baay'ee na jeeqanii akka itti barreessu abii amma barreessuun deema ammarraa na waamu. Kanaaf biyyoota 14 qofa isinii qabadhee dhufe. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya warri viidiyoon koo isinitti tole immoo laayik sheer sabiskiraayib naa gochuu hin dagatiina. Warri hundumaan immoo karaa hundumaa na wajjiniin jabaadhu abshirnaan jettan immoo galatooma waaqayyo guddaa isinaa eebbisu. Barri keessan hojiin keessan haa eebbifamu. Naa jiraadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa. Karaa baankii immoo yoon dandahe galgala barreessee nan sinii iyyeessaa jechuudha. Yoo hin qaqqabne immoo ifa manaa gootu ishii.